Egaa dhaggeeffattoota keenya nus haala turtii keenyaa maal akka inni fakkaatu iddoo nuti buufanne maal akka inni fakkaatu deemee sin daawwachiisa. Daawwannaan keessan nu wajjiniin haa ta'u. Nagabattee ta'e? Kaanudha? Manni naannoo kana akkuma argaa jirtanii akka maatiidhaaf ta'utti mooraan tokko tokkoon itti ijaarameedha kan inni jiru. Nus kan nuun filannee dhufnee fi yeroo Covidii kana maatii wajjinii hoteela keessa turuun xinnoo namaan mijatu. Kanaaf jennee manuma mijataa manuma kan mana ofii wajjin wal fakkaatu keessatti illee nyaata qopheeffatanii Covidiidhaan raank sababa ka'eef nyaata illee bakkeetii akka kana duraa restoraantii deemanii nyaachuun namaa mijachuu dhiisuu danda'a yeroo baay'atanii deemanii maatii wajjin. Kanaaf jennee nus mana mijataa mana keessatti nyaata godhachuu danda'anii keessa jiraachuu danda'an akkasumallee uffatallee miicachuu danda'anii mana akkas ta'uudha kan nuun yeroo Covidii kana keessa fudhannee vaakeeshina baanee jirru. Dhugaa dubbachuudhaaf vaakeeshina ba'uun Covidii kana keessa baay'ee sodaatamaa dhuguma nama sodaachisa. Garuu haalli mijaa'aa akkasii qopheeffatanii vaakeeshina deemuunis si'a tokko tokko inuma danda'ama. Kanaaf nus maatii keenya wajjiniin as Arizoonaa keessatti argamna. Kun ammoo mana nuti keessa jiraannu yeroodhaa fi turtii mana keenya kana fakkaata iddoo nuti buufannee jirru. Kuni gorduba isaana. Gara fuulduraadhaan bakka bishaaniidha. Bakka bishaan daakaa. Maaliif? Eessarratti? Eessumaa fuukkee. Fuudhi kan. Fuudhi. Bakki kun immoo bakka ta'anii TV ilaalanidha. Kunis iddoo quiet time'dha. Iddoo callisaa nama lama akkas ta'anii TV banatanii ilaalanidha. Gorduba keessaatii ba'eedha kun kan inni jiru. Amma immoo galgalaa innaanii gara manaatti deebine irbaata keenya nyaachaa jirra. Irbaati keenya galgala kanaas foon waaddannee bakkee kanatti bakkee bishaanni jiru kana puulii kana biratti kun abbaan egeree foon nu waadee irbaata keenya nyaannee tata'aatti jirra. Irbaatichis baay'ee mi'a akka dinqiitti nyaatamaa jira. Sigaa hordoftootaa fi daawwattoota Siiqqee show bakka isinitti agarsiisaa jiru mana nuti buufannedha. Gara dudduubaa isaadha. Dudduubaanii biqiltuu adda addaa gosa adda addaa qaba. Kunoo bakka bishaan daakaas akka kanatti galgala dukkanaa'ee jira. Amma immoo bari'ee ganamaan bishaan isaa akka kanatti bareedee jira. Daasista. Bishaan isaa kana fakkaata.
dhufee sagalee dhageessisu sagalee maqaa bishaanii. Edda galgalallee akkuma argitanii irbaata keenya iddoo kanatti dhaqanii nuun foon waaddannee nyaanne iddoo kanatti teenyee yoo barbaanne immoo xilaasa kana banannee akka aduun yooma aduun baay'ee nu gube. Amma immoo utuma gara dudduubaa deemaa jirru gara keessaatti dudduubumatee gara boroottiin isin naannessee isin agarsiisa. Utuma deemnu waan inni itti ba'ee argadhu burtukaanii biyya keenyaati. Egaa qilleensi isaa qilleensa biyya keenyaa fakkaata akkuma isiniin jedhe. Burtukaanii biyya keenyaati. Kutadheen isin agarsiisa. Isuma dhugumaa feekii biti. Keessa isaas. Naannoo kana kan jiru gaa burtukaanotumadha. Inni kaan ija godhatee namni irraa ciratu dhibee baay'een isaa lafa bubbu'ee tortoraan isaa kan argamu. Bakki itti amma argamu kun bakka maatii wajjin naanna'anii ta'anidha. Ganamallee aduu qaammatanii gara galgalaas abidda kunoo iddoo isin argaa jirtanii abidda qabsiifatanii ta'anii walii wajjin haasa'anidha. Iddoo maatiiti. Seerkiliin isaallee naannoon isaallee akka maatiif mijatuttidha kan inni hojjetamee qophaa'ee jiru. Manni nuti yeroodhaaf fudhannee jirru kana fakkaata garri bakkeen isaa. Kun garaajii isaadha makiinaa bakka dhaabbatanii. Safarichi safara qabbanaa manuma singilaafsiidha. Fuuldura isaas biqiltuutu jijjira. Safara callisaa. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota Siiqqee Show State Arizona keessaa magaalaa Phoenix haala kanaan isin daawwachiiseera. Daawwannaan keenya guyyaa har'aas kana fakkaata ture. Qophii biraatiin amma walitti deebinutti nagaatti nuuf tura.